Riphee lolaan Koolombiyaa abbaa taphataa sarara fuulduraa Liiverpuul Luis Diaz butanii turan bilisaan gadhiisuu miidiyaaleen adda addaa gabaasaniiru. Gareen riphee lolaa Koolombiyaa waraana bilisummaa biyyoolessaa ELN beekamu kamisaa kaleessaa abbaa taphataa kubbaa miilaa Liiverpuul Luis Diaziin erga butamanii guyyaa 12ffaa booda bilisa baasuun magaalaa dhaloota isaa keessatti namoonni gammachuun dhiichisaa turuun gabaafame. Finciltoonni kunniin guyyoota hedduudhaaf wal harkaa fuudhiinsa kanaaf marii erga godhaniin booda Luis Manuel Diaziin hojjettoota gargaarsa namoomaaf bakka hin ibsamne kan daangaa Venezuelaa waliin Koolombiyaa daangessitu gaara Serraaniyaa del Perijaa jedhamutti dhiyeessaniif. Sana booda jaarsichi jechuun Diaz namni umurii 56 fi kunuunsitoonni isaa helikoophteraan gara magaalaa Valledupar kan magaalaa dhaloota isaa Barnaasakaas kutaa kaaba Leeyaa Gwaajiraa irraa gara kiiloomeetira 90 fagaattee argamtutti imalan. Kun bakka onkoloolessa 28 Diaz itti butamedha. Namni ganna 56 Diaz helikoophitera keessaa erga bahee suuta jedhee deemuun riippoortaroota fageenya irraa eegamaa turanitti harka isaa raasaa turuu miidiyaaleen ibsaniiru. Akka miseensa garee isaa simate keessaa tokko kan ta'e Monsignor Francisco Ceballos jedhutti Diaz yeroo isaan butaniin deemsa guyyoota 4 miillaan deemuun akkasumas amma immoo dabarsanii kennuuf guyyoota 2 miillaan deemuu dubbateera. Yeroo gadhiifamu xiqqoo laamsha'ee dadhabee okkolaa turee jedhe Ceballos. Oduun gadhiifamuu isaa yeroo dhaga'amu firoonni taphataa kubbaa miilaa kanaa fi abbaan isaa bakka taateewwan kanaa hordofuuf walitti qabamanitti barankaatti imimmaan isaanii dhangalaasaa walammatan. Diaz sa'a muraasa booda ollaa mana isaa kan ogee eegumsaa poolisii jala tureen alatti shubbisaa fi muuziqaan ayyaaneffachaa osoo jiranii bira ga'e. Diaz erga raadiyoo biluu irratti tamsaaseen namoota hunda deeggarsa guddaa maatii isaaf godhaniif galateeffateera. Baay'een isaan jaalladha. Yeroo dhiyootti nagaa isaan gaafachuuf hammachuuf carraan argadhaa jechuun dubbate. Viidiyoo biraa irrattis Diaz miila mirgaa baandeejiin hidhamee siree irra taa'ee kan mul'atu yoo ta'u, waraana maatiin isaa dafee gadhiifamuu isaaniif galateeffateera. Obboleettiin isaa Araaseelis Diaz gaazexeessotatti akka himteetti maatiin ishee gammachuu qabaachuu himuun haala obboleessa ishee irratti amma tokko yaaddoo qaban ibsuu miidiyaaleen Associated Press, AFP, The Telegraph, Sky Sportii fa'aa gabaasaniiru. Koolombiyaa keessatti gareen riphee lolaa ELN fi mootummaa gidduutti dhukaasni hanga baatii guraandhalaa 2024tti turuu taasifamuu fi pirezidaantii Koolombiyaa Gustavo Petro dhukaasa dhaabuu dhaabbataatti akka ce'aniif hojjechaa jiraachuu Aljaziraan jalqaba baatii hagayyaa keessa gabaasee turus gochi amma maatii taphataa sarara fuulduraa Liiverpuul irratti raawwate nagaa buusuuf danqaa uumuu danda'a jechuun xiinxaltoonni dubbatanis waliigaltee ittiin gadhiisan irratti wanti jedhameen jiru.